Seenaan koo baay'ee nama gaddisiisa. Ani umurii maleen haadhaaf abbaa malee guddadhee gidiraa fi rakkoo hedduu isaa biyya ormaa keessatti, biyya lafaa kana keessatti dabarse. Seenaa koo kana dhaloonni baay'een irraa baratu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtuu, nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hundumaa keessan nagaan siniif haa ta'u jecha. Gara viidiyoo qabadhe kanatti osoo hin darbin dursa mee warroonni aaraa mana koo dhuftan asumaan laayikii gochuu hin dagatinaa. Warroonni aaraa dhuftan immoo maatiin haa ta'uu hin dagatinaa siniin jedha. Laayikii godha. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'eetu wanta kana irraa baratu jechaadha. Laayikiin keessan ittuma hafuuf siniin jechuu barbaada. Sheerii gochuu hin dagatinaa. Hedduu takka galatooma. Hordoftoota chaanaalii Alamtuu siniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon siniif qabadhee dhufe kana viidiyoo obboleettii keenyaa maqaan ishii Gaaddisee kan jedhamtudha. Seenaa kana barreeffamarraa isinii dubbisa osoo hin taane obboleettiin kun keessan kan natti himte. Kuni obboleettii osoo hin taane haadha yoo hin jedhillee hin fokkisu jechaadha. Dubartii cimtuu kan taate rakkoo fi gidiraa hedduu kan dabarsite obboleettiin kun umurii waggaa 20 biyya Arabaa keessa kan teessi jechaadha. Obboleettiin kun keessan kan na dubbistu. Keessan kan na dubbiftee seenaa ishii kana waan keessa turte. Waan ishiirra ga'e hundumaa gaafa natti himtu imimmaanan qabachuu dadhabe. Hay haadha, hay abbaa, hay fira. Shamarran haadhaaf abbaa malee fira tokkollee hin qabdu. Yaa hordoftoota koo viidiyoo kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa, irraa barattu. Boru isinillee dhala keessaniif waa keessu. Dhalaan shamarran tokko haadha ishiirraa kan hafte eenyumallee taanan fira hin qabdu. Viidiyoo kana keessatti waan ishiin natti haasofte irraa hunda dubbachuu hin fedhu. Waan miidiyaa irratti hin dubbanne baay'ee isaan qaba kan ishiin natti himatte. Egaa hordoftoota chaanaalii kiyyaa mucattiin tuni erga mucattii maal jaartidha bara. Umurii waggaa 20 biyya Arabaatti kan dabarte. Waggaa 15 biyya Arabaa. Waggaa 5 Finfinnee keessatti kan dabarsite jechaadha. Dhalattuun kun mucoon kun kan dhalatte magaalaa keessatti osoo hin taane gara baadiyyaa keessatti dhalatte. Baadiyyaa keessatti dhalattee umurii ishii waggaa 15 gaafa geessu haalli baay'ee ulfaataadha. Maatii ishii harka qalleeyyiidha. Gara Finfinnee mana namaa si gashina jedhanii waarrataniitu na fidannaan jette. Mana namaa galteetu haadhaaf abbaa kee jijjiirta naan jedhanii tanan ka'eetoo mana namaa galeetti. Waggaa 5 mana namaa keessa dalage jette. Uffata kan miiccu ana, makiinallee na dhiqsiisu, nyaatallee hojjedhaa. Waan argadhe keessaa armee tiyyaa, deessee tiyyaafan erga jette. Abbaa kiyya, obbolaa kiyyaafan erga jette. Obboleettiin kun waggaa 5 kana keessatti jijjiirama homaa hin qabu ture. Homaa hin argine ture. Kanarraan kan ka'een filannoo koo carraa koo biyyi Arabaa banameera kan jedhamu yeroon dhaga'uun amma tokko idimeen koo waggaa 20 yeroo ga'uun biyya Arabaan deema. Silaa barumsa hin qabu jedhee tanan murteeffadhee jetti. Mana sana keessatti rakkoon anarra ga'e rakkoo addaati jette. Mana Itoophiyaa keessa turte sana jechaadha. Umurii koo malee hin gudeedame obboleettiin kun. Umurii koo malee hin gudeedame. Gudeedamuu kiyyas eenyumattuu hin himanne dhiiga koo dhongolaasii tanan keessa kootti dhoffadhe jette. Waan asirratti himuu natti ulfaatu tokko jechaadha. Shamarran haadha malee shamarran haadhaaf abbaarraa kan hafe fira tokkollee waan hin qabne isiniif hima jechaadha. Innaa ishii Gaaddiseen gaafa mana sana keessatti ta'uu fididee waa bahe hundumaa dabarsitee qarshii ishii walirra omtuu bu'uu fididee haadhaaf abbaa ishii jijjiiruu dadhabdu. Kaatee gara biyya Arabaa keessaa gara Suud Arabiyaa deemte. Suud Arabiyaas hojjettee maatii ishiitii amma tokko erga haalli itti ta'uu didee itti cimee waarrateetu birrii gimmaasha dhoowwachaa jarri bira hojjettu. Gaafa amma tokko maatiidha wanti ishiin gootu qallaba kan ishiin bittuuf jechaadha. Saniin booda Suud Arabiyaadha haalli ta'uu fidinnaan yeroo sana birrii kan karaa alaas erguun hin jiru. Birriin isaan nyaatanis xiqqoodha. Sana qallabuun maatiidhaaf bitti. Maatiidha amma tokko gargaaran ture jette. Egaa Gaaddiseen jireenya ishii kana keessatti
baay'ee ulfaataadha jette. Biyya sana keessattis jireenyi koo baay'ee ulfaata taananan gara biyya kootii gale jette. Yeroon gara biyya kootii galuu warri koo bakkuma ani kaleessa dhiisee deeme sana jiru. Isaanoo hin jijjiiramne homtuus hin taane jette. Ammas murtoon koo maalidha ree hin jedhe. Waa tokko nama gaa'elatti galuu ga'eera. Garuu gaa'elatti galuudhaaf maatii koo ibidda keessatti gatee rakkoo keessatti gatee sanaan gaa'elatti galaa jedheen ammas biyya Beeruutiin dhufe jette. Beeruuttis hamma tokko hojjedhee Beeruut yeroon hojjedhu keessatti mindaa waggaa 3 jarri na dhoowwattee waggaa takkaa fudhee tanan gara biyyaa gale jette. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Bilbila nan qabachiisan jette. Bilbila nan qabachiisanii akkasittiin akkas ta'e gara biyyaa gaafan galu birriin koo na harkan jiru ammas maatiin koo achuma jiru jette. Achii booda ammas carraan koo maali jedheen ammas garri itti goru hin jiru waan ta'eef tikkeetta kutadhee gara Dubaay imale jette. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Carraan shamarran keenya keessayyuu dhalaa Itoophiyaa baay'ee nama gaddisiisachaadha. Obboleettiin kun waan hedduu nama gaddisiisu kan ishiin keessan natti himte asirratti isin irratti dubbachuudhaaf baay'ee kan ulfaatu jechaadha. Ammas Dubaay hojjetachaa otoo jirtuu namaa wal barte amma immoo gaa'elaaf nan ga'a jedhee tanan namaa wal bare jette. Gaafa nama kanaa wal bartu namni kun irraa waa nyaate. Yeroo isiniin jedhu gaafa Dubaay deemtu bilbila bitatteetti waan ta'eef namni irraa waa nyaate birrii waa irraa sin fuudha jedheeni too irraa waa nyaate. Achi booda ishiin gaafa kaatee galtuu birrittii sana gimmaashan nyaate gaa'elessa wajjin hin dhaabbanne inni nama hin taanedha jette. Edaa innoo niitii qaba jette. Niitii qabaa ijoollee qaba jette. Umurii koo kanatti ani nama umurii waggaa 37 ta'een jira jette. Otumaan biyya Arabaa keessa ankaraattatu nama umurii waggaa 37 gaafan ta'u ammas deebi'ee tanan biyya Ooman hin deeme jette. Waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha. Egaa hiriyoonni koo dhala baay'ee qabu. Kaasaanii ijoollee 5-6 qabu. Kaasaanii ijoollee 7 qabu. Ani garuu otoo akka nama kamiittuu heerumee gaa'ela godhadhee ijoollee godhachuun narra jiruun carraan koo hundumtu isaatu cufaa ta'ee dhala godhachuunis natti hafe maatii koos jijjiiruu naa wayyan jedhe maatii koos jijjiiree bakka garaa kiyyaa hin geenye har'a otoo walii gadi deemuu umurii waggaa 40 ta'ee jette. Dhaggeeffadhaa. Umurii waggaa 40 ta'e jette gaaddiseen. Egaa kana keessatti bu'aa bayii hin dabarseef. Ani amma umurii kana keessatti gaa'ela dhaabbachuudhaaf fedhii hin qabu. Biyya Ooman keessa jirti amma. Obboleettiin kun sagalee ishii baay'ee dhageechisu malee sila sagalee ishii asirratti maxxansaa garuu dhageechisu sagalee ishii baay'ee gadi qabattee na ergiti jechaadha. Umurii koo amma Ooman hojjechaa jira. Maatii kootii garuu mana isaanii ijaaree gara magaalaatti gasheen jira. Ani garuu carraan gaa'elaas na darbeera. Carraan ilmoo argachuus na darbeera. Otoon jiruu carraan koo kana taate jette imimmaan qabachuun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa carraan isa tokko gaarii taati, carraan isa tokko immoo badaa taati. Oromoo koo obboleettiin kun seenaa ishii waan baay'ee nama gaddisiisu. Namni waggaa 20 biyya Arabaa keessa walii gadi deemee gaafa baqqaashoo wanti yaade sun illee ta'uufii didee akkasuma immoo ta'ee fi bakka gaa'elaaf irree yeroo qaba gaa'elluyyuu wanti hundumtuu yeroo qaba. Akkanatti obboleettiin kun kunoo carraa ishii akkanatti jala rarakkataa ta'e jechaadha. Amma ani mana ijaarradhe jette himnaa maatii koos jijjiireera garuu waan nama dhibu keessa waan anas irratti hin dubbanne jechaadha. Carraa dhala argachuullee akka hin qabne natti himtee jirti obboleettiin kun jechaadha.
Eenyu firee ofiif jiraatte bakka ofiif jiraatte jireenya akkamii ofiif jiraatte jireenya gaarii miti barkan ishiin ofiif jiraatte. Jireenya akkamii ofiif jiraatte seetan jireenya yaaddoo dhiphinaa mana arabaa keessatti hundaan ifatamtee xinnaa guddaa beekaa wallaalaa hundumaan ifatamtee garuu har'a immoo carraan ishii qabe kun jechaadha carraa baay'ee nama gaddisiisu jechaadha obboleettii kana. Kanaaf isa kana isiniin jechuu barbaada. Seenaa ishii baay'ee garaa kan nama nyaatu dhaggeeffachuun illee baay'ee kan namatti ulfaatu jechaadha. Keessattuu adaraa keessan shamarran keenya. Gaafa ijoollee godhattan ijoollee keessan shamarranii ijoollee keessan xixiqqoo jechaadha. Eenyumatti amantanii fira keessanis yaa ta'u bakka eenyumatti amantanii ijoollee shamarranii hin kennina. Ollaa kiyyatti jettanii ijoollee shamarranii hin kennina. Sababiinsa yeroo mallee daa'imittii sana cabsu. Hin gudeedu siin jalaa jechaadha. Seenaan mica'oo kanaa baay'ee kan nama gaddisiisu. Ani haadha kootiif takkitti abbaa kootiif shamarree takkittidha jette. Hedduu takka nama gaddisiisa jechaadha. Inni waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Maamila koo ta'aa yaada qabdan immoo koomentii irra naaf kaa'aa.